Ashama harkafuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Qadaaddii Miidiyaa sagantaa keenya irraatiin ammoo Qadaaddii Show kutaa lammaffaadhaan seenaa gaazixeessaa fi barreessaa asoosamaa kan afaan Oromoo afaan ogbarruu ta'uu akka danda'u hojiin agarsiisan nama gameessaa fi hayyuu Oromoo gaazixeessaa Dhaabaa Wayyiisaa qabannee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jecha hirmaannaa ogbarruu afaan Oromoo obbo Dhaabaan ittiin beekaman keessaa muraasni godaannisa, gurraacha bayyaa, dukkanaan duuba, jennaan, imimmaanii fi kanneen biroo yoo ta'ani Dhaabaan Wayyeessaa fulbaana 22 1966 Oromiyaa lixaa ona eebantuutti baadiyyaa fagoo bakka Jaggaalootu jedhamuttiin dhalatanii Jaggaa Booxeetti kan guddatan yoo ta'u barataa sadarkaa duraa fi lammeessoo yeroo turanitti fedhiin ogummaa yookaan artiif ogbarruuf qaban isaan keessatti jabaachuu eegale. Garuu ogummi barreeffamaan maxxanee dhiyaate hawaasicha keessa kan hin turre yoo ta'u kan jiranis ammoo afwalaloo fi weelluuwwan aadaa qofaan turani. Asoosamoonni afaan Amaaraa qofa argate dubbisu akkumatti fufeen ammoo kaka'umsi barreessuu isa keessatti lubbuu horachaa dhufe. Asoosamootaa fi walalowwan ofii barreessee baasuus abju'achuu bara sana eegale. Garuu ammoo dandeettiin isaan afaan Amaariffaan qaban asoosama barreessuuf gahaa waan hin taaneef abjuu isaanii milkeessuu irratti danqaatti ta'ee ture. Sanaan duraa fi yeroo sanatti afaan Oromoo afaan dhaloota isaanii barnoota idilee fi hojiilee maxxansaaf mootummaa Itoophiyaatiin hin eeyyamamne ture. Dhiibbaawwan kana keessatti Dhaabaan yeroo barataa sadarkaa lammaffaa turanitti taphoota gaggabaaboo fi walalowwan naannolee jiraatee fi yeroo gabaabaaf illee turee manatti barreessuu fi qopheessuudhaan hawaasa naannootiif dhiyeessaa akka turan seenaa isaanii irraa hubachuun ni danda'ama. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumuranii kolleejjii barsiisota Bahar Dar yeroo seenanitti ammoo barsiisonni muraasnii fi barattoonni Amaariffa dubbachuun of tuulan afaan isaanii yeroo dubbatu hirrina qabaachuu isaaniitiin itti qoosaa turani. Haa ta'u malee murannoon isaan beekumsaa fi dandeettii ogbarruu guddifachuuf qaban cimaa waan tureef duubatti hin deebine ture. Abdiis hin muranne. Barreeffamoota waa'ee ogbarruu hubannoo laatan mana kitaabaa kolleejjichaa keessaa barbaade dubbisuu fi qo'achuu itti fufani. Carraaqqii fi shaakala taasisaniin ammoo afaan Amaaraa irratti ga'umsi isaan qaban keessumaa gama barreessuutiin haalaan fooyya'aa dhufe. Asoosama gabaabaa Magneet Saawwii Simmeet jedhamuu fi walaloo Immaammaa jedhamu barruulee eebbifamtootaa kolleejjii Bahar Dar waggoota 2 walitti aananiif maxxansaman keessatti fudhatamanii maxxansamuun akka dandeettiin isaanii ifatti bahus taasisee jira. Hamlee isaanis daran ni cimse. Itti aansuudhaanis asoosamoota gaggabaaboo fi walaloowwan muraasa barruulee waajjiraalee mana barnootaa Horroo Guduruu adda addaa keessattis maxxansiisanii turani. Ta'us garuu uummanni Oromoo baay'inaan Itoophiyaa keessatti guddaa ta'e kan lakkoofsaan miliyoona 35 ol ta'u mootummaa dhufaa darbaa Itoophiyaatiin akkamiin akka dhiibbaa fi garbummaan hamaa jala tursiifame keessoo isaaniitti of gaafate. Dhiibamaa kan guddatan obbo Dhaabaan ogbarruun barreeffamaa kan Oromoo biyyattii keessatti dhabamuun agarsiistuu hacuuccaa ummaticharra jiru ta'e itti mul'ata kan tures xiiqii keessa isaaniitti uumeeram. Kolleejjii barsiisota Bahar Dar irraa eebbifamanii erga bahaniin boodammoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amuuruu kan Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jirutti ramadamanii bara 1986 hanga bara 1989ttis barsiisummaadhaan tajaajilanii. Akkuma hojii barsiisummaa jalqabaniin afaan Oromootiin asoosamoota gaggabaaboo fi taphoota raadiyoo folkloorii fi artikiloota garaagaraa qophii bashannanaa kan sagantaa Oromoo raadiyoo biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo sana tureef barreessuutti kahani. Sababa kanaanis hojiiwwan al tokkotti dhaggeeffattootaan simataman jaalala guddaa argatani. Akkasumas yeroo kufaatii sirna mootummaa Abbaa Irree Dargee fi ijaarsa mootummaa ce'umsaa bara 1991 Dhaabaan carraa afaan dhalootaa isaan diraamaa yookaan tapha dooyaa dheeraa barreessu argatee ture. Tiyaatirri milkaa'aan Dhaabaan barreesses Dukkanaan Duuba yookaan Beyond the Darkness jedhamu
bitootessa 1991 galma tiyaatira biyyaalessa Itoophiyaatti sirna ho'aadhaan baname seenaa keessatti do'ii ammayyaa dheeraa dooyaa akkanaa irratti uummataaf dhiyaate isa jalqabaa ta'eetiin galmaa'e. Battalumatti sammuu hojiiwwansaa dhaabaa laphee uummata Oromoo fi miidiyaalee baay'ee hawwate. Yaada miidiyaalee irratti maxxansaman keessaa haga tokko akka fakkeenyaatti yoo kaasnes Herald Itoophiyaan bara sanatti gaazexaa Ingiliffaan tokkichi biyyattii keessatti maxxansamuu fi yeroo sana baay'ee beekamaa ture waa'ee do'ii dhaabaa jalqabaa sana barreeffama gurraandhala 1992 maxxanseen akkana jedhee ture. Dukkanaan duubaan afaan Oromootiif akaakuu barreeffamaa fi dhiyeessii do'aatiin hojii isa jalqabaatiin badhaadhina ogummaa yookaan aartii fi suga qabeessummaadhaan dhimmoota hawaasummaa fi siyaasa mootummoota Itoophiyaa darbanii ibsuudhaan kan milkaa'ina guddaa gonfates jedhee ture. Addis Zaman gaazexaan biyyaalessa Itoophiyaa ammoo do'icha qaaccessuudhaan gurraandhala 1984 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maxxansa baaseen hundee fi utubaa olkoomsa ogummaa aartiif aadaa Oromooti jechuun ibsee ture. Kana malees dhaabaa wayyeessaa immoo bara 1992 kitaabolee barnootaa afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaa jechuun kutaa 1 haga 6tti seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif ministeera barnootaatiin qopheeffame barreessuuf hayyoota kutaa imaammata barnootaa ministeerichaatiin fo'ataman keessaa nama tokko ta'uu danda'anii turani. Miseensota garee barreessitoota kitaabota afaan kaan 5 waliin ta'uudhaanis kitaabilee barataa 6 fi qajeelcha barsiisaa 6 barreessuu keessatti qooda guddaa gumaachani. Ogbarruu qabate cimsuudhaanis tiyaatiroota yookaan do'iilee 4 fi asoosamoota 2 barreessaniiru. Qopheessuudhaanis uummataafis dhiyeessanii turani. Asoosamaa isaanii inni jalqabaas Godaannisa jedhama. Seenaa ogbarruu Oromoo ammayyaawaa keessattis kitaabota asoosama dheeraa yeroo jalqabaaf maxxansaman 2 keessaas isa tokkoffaa ture. Kana malees ammoo dhaabaa wayyeessaa artistoota haaraa gurmeessuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti bara 1992 garee do'ii aadaa Gadaam yookaan Gadaa Theatre and Cultural Club jedhamu bu'uureessee hoogganuudhaan ogummaa fi aadaa Oromoo fuuldura tarkaanfachiisuu keessatti ga'ee guddaa gumaachanii turani. Garichis yookaan kilabichi miseensota isaa haarayyiidhaaf leenjii yeroo gabaabaa mijeessuudhaan hirmaachisee tapha do'aalee yookaan tiyaatirootaa fi agarsiisawwan muuziqaa afaan Oromoo qopheessee dhiyeessaatiin ture. Hanga inni bara 1995 gara USA'tti godaanutti ammoo dhaabaan bu'aa bahii fi danqaalee hedduu dandamateetiin milkaa'ina gartuu do'ii fi aadaa hoogganaatiin ture. Akkasumas barruulee ichima jedhamtu kan afaan 2 maxxansamtuu fi hojii gaggeessaa ta'uudhaan hanga bara 1994tti tajaajilaa turani. Baruma kana waldaa qorannoo Oromootiin biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti affeeramanii badhaasa dhaabbatichaa kawaggaa qooda guddaa dagaagina ogummaa ogbarroo fi aadaa afaan Oromootiif gumaachaniif yookiis for your outstanding contribution to the Oromo literary arts and culture jedhamuun badhaafamani. Milkaa'inni fi bu'aan dhaabaa wayyeessaa ogbarruu afaan Oromoo keessatti daran guddaadha. Karaa dheeraas deemeera. Keessattis bu'aa bahii baay'ee keessas akka darbee aarsaa hedduullee akka itti baasan beekamaadha. Keessumaa immoo bara mootummaa kooministii Mangistuu Hayilamaariyaam diraamaaleen raadiyoo qoosaawwanii fi asoosamoonni gaggabaaboon dhaabaan raadiyoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irratti dhiyeessaa ture aangawoota mootummaa Abbaa Irree Olaanoo bara sanaa biratti mufannaa fi aarii guddaa kaasanii turani. Sababa kanaafis ta'uu hin oolu aangawaan dargii tokko otuu dhaabaan balbala yuunivarsiitii Finfinnee kan kiiloo 6 fuuldura dhaabatu konkolaataan rukutuudhaan miidhaa guddaa irra geessisee ture. Dhaabaa wayyeessaa balaa kanaan miilli isaa gama mirgaa cabuyyuu lubbuun irraa hafee miilli isaa cabees waggaa tokko oliif wal'aanamee lafa ejjechuu jalqabe. Sana boodallee dhiibbaawwan miidhaawwan hidhaawwanii fi rakkoolee jajjaboo keessa darbee nama hojiiwwan ogbarruu fi aartii gurguddoo afaan Oromootiif gumaachee jirudha. Dhiibbaa fi hiraarsa
ijaarsi mootummaa itti heddummaachuu irraan bara 1995 gara biyya Ameerikaatti godaanani. Dhaabaa Wayyeessaan bara 2004 barnoota ogummaa fiilmiitiin digirii lammataa yookaan MFA University Harvard Washington DC jirurraa argatani. Sana dura ammoo achuma University Harvarditti bara 1997 hanga 1999tti ogummaa raadiyoo, TV fi fiilmii barachuudhaan digirii isaanii isa dura BA kabajaa waliin nama fudhatee turedha. Fiilmii gabaabaan inni mata duree The Fallen Beatles jedhuun barreesseef qindeesse biyyuma Ameerikaa bakkawwan adda addaatti dorgomee dhaabbattoota fiilmii bebbeekamoo irraas badhaasa 3 gonfatee jira. Hojiilee ajaa'ibsiisoo guddaa kan hojjete dhaabaan ogbarruu Oromoo gara addunyaatti geessuu keessattis konkolaachisaa ta'uudhaan dura adeeme hangafummaasaa itti fufsiiseera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yookiis VOA'n sagantaan afaan Oromoo yeroo baname gaazexeessitoota tamsaasa jalqaban 3 keessaa tokko kan ture dhaabaan ammallee sadarkaa hoogganummaa gulaalaatti achuma tajaajilaatiin jiru. Gama kanaanis guddina afaan Oromoo keessatti seenaa yoomuu hin dagatamnes hojjetanii jiru. Dhaloonni haaraan ogummaa fiilmii, ogbarruu fi aartiin akka qaramuu gargaaruufis karaa dhaabbata ofii hundeessanii Sandiscribe jedhamuun waggoota hedduudhaaf hojjechaa jiraachuu isaaniitu beekamee jira. Egaan seenaan nuti namoo daandii dhaabaa Wayyeessaa irratti qindeeffanneetiin isin biraan gahu jaallanne kana gammaatti dhaggeeffattan turani. Seenaa gameessa kanarraa akka barattaniif akka itti bashannantan abdii guutuu qabna. YouTube keenya subscribe gochuun nutumsaan dhaamsa keenya yeroo maraatiin qophicha qopheessee kan isin biraan gahe ana eebbisaa takkaalinyiiti marsaalee hawaasaa garaa wabeeffanneeti. Galatooma nagaatti horaa bulaa deebanam.